Itoophiyaan falmiiwwan seeraa idil-addunyaa gurguddoo lamarratti injifannoo argachuun hafaltii beenyaa doolaara miliyoona 850 ol gaafatamaa turte jalaa of oolchuu isii beeksiftee jirti. Ethiopia secures landmark arbitration wins worth over $850 million. Murtiin mana murtii idil-addunyaa irraa kenname kun biyyattiin himannaawwan dhaabbata ijaarsa biyya Turkii fi dhaabbata liizii biyya Neezerlaandii irraa dhiyaatan milkaa'inaan ofirraa ittisuu isii gabaasni kun addeessee jira. Himannaawwan kufaa taasifaman kun dhimmoota investimentii fi eegumsa naannoo irratti xiyyeeffatu. Manneen murtii idil-addunyaa Itoophiyaan dambiiwwan hojii kabachiisuu fi dantaa uummata isii eegsisuuf mirga guutuu akka qabdu murteessuun himannaawwan dhiyaatanii turan guutumatti kufaa taasisanii jiru. Kunis seera qabeessummaa tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa qabu addunyaa irratti kan mirkaneessedha jechuun gabaafamee jira. Falmiin inni jalqabaa piroojeektii ijaarsa naannoo madda bishaanii murteessaa ta'e tokko irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, dhaabbanni ijaarsa biyya Turkii madaallii naannoo gahaa hin taane sababa jedhuun mootummaa Itoophiyaa irratti himannaa dhiyeesse. Haa ta'u malee manni murtii idil-addunyaa tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa eegumsa naannoo mirkaneessuuf fudhate sirrii ta'uu amanuun mootummicha deeggaree jira. Gama biraatiin himannaan dhaabbata liizii biyya Neezerlaand irraa dhiyaate tarkaanfiiwwan mootummaan Itoophiyaa bulchiinsa investimentii sirreessuuf fudhate irratti kan hundaa'e ture. Manni murtii idil-addunyaa dhimmicha irratti murtii kenneen tarkaanfiiwwan kunniin tasgabbii diinagdee fi dantaa uummataa eegsisuuf kan fudhataman waan ta'aniif tarkaanfiin mootummaan Itoophiyaa fudhate seera qabeessa ta'uu isaa mirkaneessee jira. Injifannoowwan seeraa kunniin Itoophiyaan sadarkaa idil-addunyaatti maqaa gaarii fi kabajamaa akka gonfattu gochuudhaan biyyattiin seera kabachiisuu fi misooma itti fufinsa qabu mirkaneessuuf kutannoo qabdu addunyaatti agarsiistee jirti. Kunis biyyattiin bu'uuraalee hawaasummaa fi misooma cimsuu keessatti gahee seeraa fi itti gaafatamummaa qabaachuu isii kan mirkaneessedha. Akka ragaaleen mootummaa mul'isanitti murtiiwwan kunneen Itoophiyaan naannoo isii eegsisuu fi dambiiwwan addunyaa kabajuuf xiyyeeffannoo cimaa akka qabdu ragaa ba'u. Kunis investoroota amanamoo fi seera kabajaniif carraa gaarii kan uumu yoo ta'u, himannaawwan bu'uura hin qabneen qabeenyi biyyaa akka hin qisaasofne ittisuu keessatti shoora olaanaa taphatee jira. Qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa injifannoo kana akka milkaa'ina seena qabeessatti ibsuun murtiiwwan kunneen misooma hawaasummaa fi diinagdee biyyattii keessatti gahee olaanaa akka qaban dubbatanii jiru. Biyyattiin bulchiinsa itti gaafatamummaa qabu uumuuf tarkaanfiin seera qabeessa isiin fudhattee murtii kanaan deeggarsa argachuun isaa fuulduratti ofitti amanamummaan akka hojjetamu taasisa jedhamee jira. Walumaa galatti murtiiwwan manneen murtii idil-addunyaa irraa kennaman kun Itoophiyaan seera bulmaata eegumsa naannoo fi misooma itti fufinsa qabu irratti biyya fakkeenya taate ta'uu isii agarsiistee jirti. Ethiopia is well placed to serve as a center for arbitration, given its growing investment landscape, strong air connectivity, and its role as host of the African Union. Injifannoowwan argaman kun dantaa uummataa fi tasgabbii biyyaalessaa kabachiisuuf kutannoo jiru cimsuun gara fuulduraatti hojiiwwan misoomaa abdachiisoo hojjechuuf bu'uura cimaa kaa'ee jira.